Akkam jirtu daawwattoota keenya sagantaa addaa marii KMN irraa sa'a kanatti isinii dhiyaatudha. Ani Saameel Galatoodha. Addaa nama marii gaggeessan shan qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Dubbiin marii keenya haala amma uummanni Oromoo keessa jiru Itoophiyaa keessatti naannolee biroos ta'ee kan naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Looliin tiraa jechuun barbaada. Gara dubbii keenyaa yoo deemnu haala amma uummanni Oromoo keessa jiru keessumattuu sirna amma biyyattii bulchaa jiru keessatti maal fakkaata kan jedhurraa isarratti hundoofneetti marii keenya kan goonu ta'a. Dargaggoon qeerroon naannoo Oromiyaa irraa bakkee biraas kan jirtan akka sagantaa kan hordoftan affeerraa kooti. Amma jalqaba garuma marii deemna. Saniif Iyyaasuu gabaabsiitii ofii beeksisiitii haalataan Oromoon amma sirna bulchaa jiru kana keessatti qeerroonis ta'ee abbootiin akkamitti jiru kan jedhu isanuu kaaftaa garuma kan kee erga jechuudha. Galatoon. Duraan dursee carraa kana argadhee namoota akka keessanii waliin dhimma uummata ofiirratti dhimma saba ofiirratti haasa'u caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf duraan dursee carraa kana haalatu keessaniif guddaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma isinuu beektanii uummanni kun sabni kun rakkoo beekumsaadhaan qabu. Beekumsa yoo ta'e warra akkamitti akka jiraatan jiruuf jireenyi akkam akka ta'e warra addunyaa kanatti agarsiise. Yoo siyaasaas immoo warra sirna gadaa har'a addunyaan bakka meeqatti qooddattee ittiin bulaa jirtu kana warra addunyaadhaaf gumaache. Haa ta'uutii dhiibbaa siyaasni biyya kanaa uummata Oromoo irratti gaggeessan aga irratti ilmaan Oromoodhaa dararamaa jiru. Ilmaan Oromoodhaa dachee isaaniirraa lafa isaaniirraa nagaadhaan jiraachuu yeroo dadhabanitti jirraa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa qeerroon meeqa karaa irratti baatee itti dhiigdee itti miidhamtee jijjiirama kana fiddeetu arras jijjiiramni dhufee qeerroo keenya irratti hojjechaa jira jechuudha. Qeerroo keenya ajjeesaa jira. Akkuma kaleessaa akkuma duriitti haati ilmaan Oromoodhaa bu'aa jirti. Daa'imman xixiqqaan daa'imman waggaa 10 gadi daa'imman waan tokko hin beekne. Osoo addunyaa siyaasaa keessa jiraatan iyyuu daa'imman homaa tokko dhiibbaa gaggeessuu hin dandeenye maqaa siyaasaatiin dararamaa jiru. Abbaa keetu akkasii, haadha keetu akkasii wantoota baay'ee jedhamuudhaan jechuudha. Arras kaleessas rakkoo namaa hin qabnu, nama dhuunfaarraa danda'a hin qabnu. Nuti Oromoon biyya bulchee abbaan barbaade biyyaa bulchu, waa'ee biyya bulchuu miti yookaan suusii aangoo qabaanneedha miti. Araada aangoo namni qabu hin jiru Oromoo keessa. Haa ta'uutii Oromoonis biyyaa bulchu, abbaan barbaade iyyuu biyyaa bulchu beektuu miidhaan filannoo hin qabu. Agaa Oromi na rukkutu yookaan agaa namni hormaa wayii na miidhu, firri koo na miidhu, abaloon na miidhu jettee waan miidhamuudhaaf qopheessitu hin qabdu. Miidhaan miidhaadhuma, dararaan dararaama, garbummaan garbummaama. Abbaa koo taanaan iyyuu abbaan na dhalche waan ta'e abbaan na dhalche akkana garboomsuuf hin eeyyamufani. Kanaaf Oromoon biyyaa bulchu rakkoo hin qabu. Haa ta'uutii garuu dararaan ilmaan Oromoo irraa ga'aa jiru, miidhamni ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru ammallee kan duraa caalaatti jabaatee aga dachee ofirra jiraachuudhaaf shororka'anitti aga Oromoo ta'anii dhalachuudhaaf of abaaranitti kan geessise ilmaan Oromoo addunyaa siyaasaa keessa jira yookaan ilmaan Oromoo sirna kana keessa jiranidha. Dhalli namaa akkas godha namarratti akkas godha jedhamanii kan hin yaadamne uummata Oromoo irraan ga'aa jira, ilmaan Oromoo irraan ga'aa jira. Kun immoo siyaasaaf waan haasofnu miti. As keessa namni dantaa siyaasaadhaaf dhufee walitti qabamu hin jiru. Hundumtuu miidhaa siyaasaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu kana miidhaa siyaasaa obboloota keenya irratti gaggeeffamaa jiru kana mirga lubbuun jiraachuu dhabuu ilmaan keenya obboloota keenyaatu nu aarse dhalli namaa balleessaa tokko malee mana hidhaa keessatti dararamuu isaatu nu aarse as baane malee as keessa dantaa siyaasaa namni qabu hin jiru. Duula filadhaadhaaf namni miidiyaatti ba'e hin jiru. Wanti nu miidiyaatti baanee waan saba kanaa miidhaa saba kanaa dubbannuuf yoo jiraate baay'ina miidhaarraan kan ga'e baay'ina dararamuu uummata keenyaarraan kan ga'e ilmaan waan tokko osoo hin balleessin cal jedhanii mana hidhaa keessatti dararamaa jirani. Sababa sanaafitu asitti walitti qabamnee waa'ee miidhamuu ilmaan Oromoodhaa dubbachaa jirra jechuudha. Dararamaa jiru ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti. Waan taateewwan naannawaa keenya jiruutiin irra caalaatti wantoota mana hidhaa keessatti raawwatamaa jiran dubbachuun barbaada. Yeroo wayii
Ijoollee magaalaa keessa deemanii rigaa gurguran jechuudha. Ijoollee rigaa gurgurtee of jiraachistu, ijoollee rigaa gurgurtee maatii ishee jiraachistu, ijoollee xixiqqoo waggaa 10 hin guunnetu walitti qabu. Walitti qabaniitu mana hidhaa keessatti erga naqanii booda ijoollee kana keessaa namoota muraasa fuudhaniitu mana hidhaa keessa kaa'u. Ijoolleen kun daa'imman waggaa 10 gadiiti. Waan tokko waan beekan hin qabanii, waan siyaasaa addunyaa siyaasaa keessa hin jiranii. Haa ta'uutii caddadhaniituma ijoollee kana walitti qabaniitu mana hidhaa keessatti waliin dararamaa turanii jechuudha ijoolleen xixiqqaan kun. Ijoolleen waan tokko hin beekne. Kanaan ol gochisuun kan eessaan jira jedhee yaaduani daa'imni xiqqaan waan tokko hin beekne hidhamtee sanuu namoota gurguddaa gidduutti biyya daa'imni waggaa 18 bakka namoonni gurguddaan hidhamanitti hidhamuu hin qabdu jedhee heera mootummaa irratti barreeffamee jiru keessatti daa'imman waggaa 10tu dararamaa jira jechuudha. Wantoota akkas akkasii taateewwan akkas akkasiitu naannoo keenyatti ta'aa jira. Roobelaatis of nu beeksisiitii haalataa jiru maaltu ta'amaa jiru kan jedhu kana nutti hin ta'a. Okay. Duraan dursa carraa akkasii argachuu kottiyyuu baay'ee galatoomachuun barbaada. Kana isinillee galatoomachuun barbaada. Kanatti aansuudhaan taatee godinoota warra Guduruu Wallaggaa keessatti ta'aa jiran waan quba qabu tokko lamaan ofii gosa dhalataa achiiti waan ta'eef amma ta'e waan beeku tokko haasa'uun barbaada. Isin quba dhabdu jedhee miti guyyaa guyyaan wanta ta'aa oolu ni dhageessuu ni argitus jechuudha. Namni wallaales hin jiru garuu haga ammaatti taateewwan ta'aa jiran kun baay'ee fokkisoo dhaga'uuf nama jibbisiisantu jiru jechuudha. Hanga dheengaddaatti dheengadda jechuun guyyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 7 ji'a 12/2017 jechuudha. Maalidha kun ajjechaa uummaticha irratti amma ammaatti gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Innis godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa aanaa Abee Dongoroo bakka jedhamu jechuun suuta deemanitti dhufa garuu hanga neetwoorkiin kun ajeeqaa jirti waan ta'eef jecha dursee sanarra bu'uu barbaade malee kan aanaa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf uummata waan tokko waa tokko hin beeknetu miidhamaa jira. Kana jechuun uummata qotee bulaa lafa isaa qotatee boonattiin jiraachuuf lafa qonnaa jiru irratti dheengadda nama 5 ol rukkutanii jechuudha. Egaa rukkutan immoo maal godhuu horii isaaniitti bobbaafatu jechuudha. Kan rukutu yoo eenyu jettani warruma ollaa keenyaatti jechuun warra kaabaa kana jechuudha. Faannoo warra jennee waamnu isaantu dhufee lafa qonnaa irratti rukkutee nama baay'ee ajjeesee nama gara 5 jechuudha. Inni taatee dheengaddaati. Sana dura waan godina keenya keessaa aanaa jaarragaa jaartee bakka jedhamutti ta'aa ture ni beektu. Maatiin koo yookaan abbaa faatii koo maatii aanaa sana keessatti dhalatee guddateedha jechuudha. Yeroo sana taatee ta'aa ture injiinar illee deemee argeera magaalaa Shaambuu keessatti manaaraa keessa bakkee keessa afamanii rooba keessa akkasittiin ciisaa turan abbaan koo faatii koo keessa turan obbolaan koo baay'eetu turanii jechuudha. Ammas haaluma rakkisaa keessa mootummaanis sossobbiimaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an amma ta'e namoota muraasa deebiseera. Uummatuma sossobbiitiin deebise keessaa immoo warri deebi'an jechuudha. Dhiyooma kana ganda Harbuu Nagaasoo bakka jedhamutti nama 10 boolla tokkotti yeroo awwaalan nama qaaman argeedha jechuudha. Sana malee kun sooshaal miidiyaa irratti argitaniitu jechuudha. Kun waan qabatamaa. Uummanni sun sossobamee bakka sanatti deebi'ee ture. Qonna gannaa haa qotatuuf. Eenyu sossobaa mootummaatu guyyaa lamaan tokkoof isin wajjin jira jabaadhaa jajjabeessee achi godinaatii baasee ganda sanatti deebise. Ganda sana duwwaa miti gandoota baay'ee jiru. Gandoota 28 jiru. Sana keessaa gandi suni ammallee koloneeffamtee jirtu jechuudha. Ganda sanatti gaafa mootummaan deebisu raayyaan ittisa biyyaa akkas guyyaa lamaan tokko achi keessa ture uummata achi gadi naqee biraa sokkee jechuudha. Erga isaan achi ba'anii maal godhu jarritti ba'anii nama 10 namoota anaaf firatan baay'eetu jiru achi keessa kan du'anii jechuudha.
nama 10 bakkuma tokkotti ajjeesanii sokkani. Sana booda uummatichi ammas deebi'ee bakka sana jiraachuu waan hin dandeenyeef bakka sanarraa buqqa'ee iddoo biraa qe'ee namaa, mandara namaa, barandaa namaa jala ciisaa jira jechuudha. Lafti ganda sana akka jirutti tokkoyyuu hin qotamne. Bona waan ittiin jiraatu rabbitu beekaa jechuudha. Ani maatii koo dubbisuuf hin gale. Isayyuu yaaddaa nama haaraa akka nama haaraatti nama ilaalu waan ta'eef tuma yaadda'u galee waan isaan irra jiran ilaaluuf jecha deemee dubbisuu jechuudha. Gara ganda keenya sanaatti darbu ganda sana bira darbiniiti ganda keenyatti gallaa jechuudha. Ganda uummanni bakka tokkotti nama 10 ajjeefaman jechuudha. Lafti tokko meetira tokkotu hin qotamne. Akka waan gammoojjaa wayii fakkaate marga baasee lafa onaa ta'ee jechuun imimmaan qabachuu dadhabee akkuma ta'etti yaa'u inuma obsaa mannee bira darbeen galee jechuudha. Haalli bulchiinsa ammatti jiru kaabinootaaf ta'eera. Bulchitoota aanaaf ta'eera. Qaamota jala jijjiiran kanneen akka milishaa maal isaaniif ta'eera. Kan miidhamaa jiru garuu uummaticha bakka. Uummatichi meeshaa hin qabu. Waa ittiin ofirraa qolatu hin qabu. Inda'uun bara mootummaa warra Oromoota warra durii sana nuu wayya ture. Yeroo sana akkoo yeroo isaanii xiyyitii nutti dhukaasan nuyi akkoo harka duubatti qabannee itti fiigna ture. Baay'ees amma kanaatti nama ajjeesuuf hin ariifatan jirri jechuudha. Amma garuu jecha tokko dubbannaan adda keessi facaasu jechuudha. Baay'ee hammaata ta'eera. Abbaan barbaade abushu. Eenyuyyuu abushu nuyi sanarraa jibban qabu. Oromoos haa ta'u abbaa barbaade. Garuu uummata keenya erga waadaa galee fi uummata keenyatti hin bu'amu jedhamee erga waadaa galamee fi uummanni keenya kunuunsamuu qaba, kunuunsa argachuu qaba. Amma ta'e waama ta'e irraa ittisuu qaba jechuudha. Erga biyya bulchaa jedhameeti jechuudha. Malee mootummaa wanta tasgabbeessi hin qabu. Mootummaan aanaa sana hin beeku. Mootummaan kan inni beeku warra kaabinootaa fi jaaleewwan isaati jechuudha akka jedhanitti. Isaan immoo yeroo nuyi akkas sooshaal miidiyaatti baanee waa tokko tokko haasofnu maatii keenya doorsisuu jechuudha qe'eetii. Sanaaf jecha nuyi amma otuma yaaddoof nuti haasofnu kan hundayyuu jechuudha. Sanaaf garuu yaaddoo hin qabnu. Namni du'ee lafa siileessu hin jiru jechuudha maatii keenyaaf yaaddoon na fayyadamu malee uummatichi ammayyuu haala gaarii keessa hin jiru. Rakkataa. Nama burcuqqoo tokko midhaan burcuqqoo tokko birrii fakkeenyaaf yeroo sanatti gaafa uummanni biyya sanarraa buqqa'ee ganda sanarraa gandootii aanaa sana jala jiran keessaa buqqa'ee midhaan kan gurguraa ture faannoon. Eenyutti gurguraa? Uummata keenyatti. Akkamitti immoo gurguraa? Fakkeenyaaf ashaboo. Ashaboottiin waxiin hojjetamu yeroo sana burcuqqoo tokko birrii 100 itti gurguraniiru. Eenyurraa saamanii? Uummata Oromoorraa saamaniiti deebi'anii uummatichumatti immoo burcuqqoo takkitti ishee ilaa kuna waan akka kanaa taatu kanatti 100 gurguraa jechuudha. Garuu yeroo sanatti birrii 5 birrii 10 waan hin caaledha jechuudha. Maaltummaa akkas godhee mootummaan keessaa bahee dhimma isaa keessaa akka waan hin qabnetti biyya sana godina sana akka bulchuu waan hin dandeenyetti harka keessaa fudhatee uummanni akkasitti rakkatee jechuudha. Ammallee sana waan uummanni tokko fayyadamuu qabu uummanni sun fayyadamaa jira. Nam tokko jiraachuuf nyaata barbaada. Nyaata sana kan ittiin nyaatu immoo zaayitiin ni jira, shunkurtii maal jira. Yeroo barri nagaan jiru jechuudha. Yuuniyeeniitu jira. Bakka itti zayitii fudhatan sukkaara waa tokko tokko uummataaf hiramu jira jechuudha. Amma sun hin jiru. Uummanni zayitii bitachuuf ganaa godina deemuu qabaa jechuudha. Saanuu maaliin bitata? Birriitti waa bitatu hin qabu. Isuma ofii asii walitti qabnee amma ta'e waa ta'e walitti qabnee matti erginee ittiin bibbitatanii jiraatu jechuudha. Jiraatu jechuun hin danda'amu gabaabumatti. Nama bakka du'aaf jireenya gidduu rarra'ee uummata jiraachaa jirudha. Kana duwwaa dubbadhee miti kana jechuun waan naasaa jiru kun isaaniin ibsa miti.
bakka jechuun miira keessa nama galcha akkaataatti haasaan nama jalaa balleessa jechuudha. Osoo kana caalaatti namoota akka koo kana baay'inaan affeertanii kan kana caalu buukoo baay'ee hin dubbatamne baay'eetu jira jechuudha. Uummatichi takkaama boqochuu dadhabe. Itti amanatee, itti abdatee, mootummaa kotee itti gammadee garuu mootummichi eenyuuf ta'e kaabinootaaf, hattootaaf egaa waan baay'eetu jira. Boodarras waan itti dabaluu qaba. Kana ammaaf kanuman jechuu barbaada. Baay'ee boodarratti Roobeelaa tokko kan keen dalagaa yoo ta'e gaafilee sii kaasuun qabna. Isatti deebina. Amma Daanii carraa kana si ilaalleetti osoo taateewwan atis baay'ee naannoo Oromiyaa keessas ijoollee taateewwan jiran as kan isin duras kan ammas ni beekta. Mee waa'ee taateewwan kanneenii haasofna. Achiin immoo nama itti aanutti kenna neetwoorkiin isaanii asirraatu jedhee kan yaadu. Gaafuman jalqabu Abee Dongoroo irraatiin kaa'ame. Abee Dongoroo kana keessatti wanta yeroo hundumaa ija kiyya duraan deemne takka jira. Jaarsa obbo Ciibsaa jedhamu takka jira. Obbo Ciibsaan mormi isaa lafa bu'ee wallaalanii mudhii gadi awwaalan. Obbo Ciibsaan gaafa du'e haadha manaasaa fi ilma isaa quxisoo wajjiniidhaatiin maasaa isaa keessatti ajjeefa. Yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessaa bakki yeroo kiyya guddaa itti dabarse Horroo Guduruu Wallaggaa. Taateen lafa sanatti ta'ani Amuuruudhaa kaasee, Jaardagaa jaartee, Aliiboodhaa kaasee guutummaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taateen raawwatan nama rifaas. Abee Dongoroo kanatti wanti Abee Dongoroo keessaa kan xiqqoo adda isa godhu akka namni quba hin qabnetti wanti isaan irratti ta'e danuunsa. Amma Jaardagaa jaartee Aliibootti sareetu nama nyaate. Magaalichuma keessatti nama baay'een hin awwaalamne sareetu nyaate. Dhiiga baay'ee sareetu arraabe. Gaafa uummanni magaalaa Shaambuutti walitti qabame mootummaan marsaa lammaffaa irra deebi'ee ajjeesuuf jedhee gaafa naala mijeeffachuuf gara manaatti deebi'ee saree ajjeesan jalqaba saree ajjeesuutti bobba'an. Sababni isaa daa'ima argite ariitee nyaatti waan ta'eef foon namaa barte. Waraabessa hin jenne bineensa lagaa isaa halkan deemu hin jenne. Horroo Guduruu Wallaggaatti sareetu foon namaa irratti weeddise. Sareetu foon namaa irratti guruubi. Kan waraabessaadhis waraabessi nyaanni waraabessaadha. Bakka waraabessitti nama nyaate bakka danuun argama. Lixa Oromiyaadhaa margabuu dhaqna isaa gar tokkoo guutummaa daalatti irratti sareetu nyaata arge. Horroo Guduruu Wallaggaa warra akka Abee Dongoroo, warra akka Agamsaa, warra akka Jaardagaa jaartee Aliiboodhaa sareen namatti gurure sareetu ilma namaa are nyaachuudhaatiif. Inni jaallatee miti. Namni reeffi namaa magaalaan tokko guutummaan Jaardagaa jaartee kun guutummaatti gaafa isheen gubattu sareen immoo itti bobbaate nyaatti. Warra urufa keessaa dhiisu warra dakarra. Uummanni hin beekne gaafa jalqabaa gaafa uummata sana fixuuf jedhanii jaarsi tokko jira. Jaarsi nama guddaan maqaa isaa dha'uu hin barbaanne magaalaa sana keessaati. Guyyaa sanaa qaamni mootummaa hin jiru ture yoo maaf xinnoo isinirraatiin ittis neennaan amma inni dhufee magaalaa jala ga'utti nu isinii jirra nuun jedhee magaalaa jala faannoon dhufanii ga'uu isaanii gaafa argu magaalaa gadhiisee deemee kan boodaa nu fixxe lafatti nu naqxee argiteetta. Mootummaan jalqaba uummatichi akkamittiin dhumuu akka inni qabu istiraateejii irratti hojjetate. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jira. Lakki Oromiyaa guutuu keessa jira waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Haajaan isaanii inni guddaan faannoomti jalqabaadhaa gaafa warri biyya geggeessan baajata guddaa baatanii fi gadhaaban miidiyaatti ba'anii waan faannoo kana irraa haasa'aniiru. Warri Jaardagaa jaartee warri Horroo Guduruu Wallaggaarra jiran warra mootummaan jalqaba eebbisee
isin Itoophiyaadhaatiif humnaa, isin Itoophiyaadhaatiif lafeedhaa, isin Itoophiyaadhaaf wiirtuudhaa. Itoophiyaan yoo isinirra gad dhaabatte bara baraan jiraatti jedhee warra mootummaan ofuma isaati waan hundumaa kaayefi. Sana eessatti seeraan argiranii faannoo gurguddaa iddoo 3-4 beekan. Takka Horroo Guduruu Wallaggaatti waa isaan godhan, lammaffaa Wallootti waan isaan hojjetan, sadaffaa haruma lixa Wallaggaa kanarratti waan isaan godhanii wajjiniidhaatiin hojii isaanii ilaaleera. So amma ilaalee Salaalee keessatti Darraa irratti morma cite caalaa namoonni kaan namtichi Tashaalee Magarsaa jedhamu tokko Oromoo Darraadhaati miilla isaa qophaa arganii awwaalan. Qaamni isaa guutummaan bade. Taatota gurguddaa jechuudha. Shawwalixaa ilaali. Shawwalixaa keessaati aanaa noonnoo. Aanaa noonnootti cidha guddaa tokko geggeeffame. Cidhatu geggeeffamee ture. Cidhi geggeeffame kun uummata keenya Harargeerraati sababa hongeedhaaf sababa maaliidhaatii fi haraddaama isaanii lafuma Oromoo irra dhaqanii jiraatantu cidha geggeeffate. Cidha gaafa isaan geggeeffatanii Abdurrahmaanii fi Nahimaan cidha isaan geggeeffatan sana uummanni Oromoo yoo xiqqaate nama 70-60tti lakkaa'amutu lafa sana tokko haala mijeeffate. Because Oromoon warri baharratti argaman kun warri gara Harargeetti argaman kun eenyummaa isaanii irratti baacoo hin qaban, hin beekan. Oromummaa isaanii Oromoomaan beekan. Darri sun noonnoo keessa Shawwalixaa kana keessa hajiraatan iyyuudha maleessaati warra Oromummaa isaaniif gaafa hundumaa dursa kennanii jiraatan ta'u mootummaan quba waan qabuuf bakka walitti Abdurrahmaan jechuun araddaa sana kee namni wallaala jiru. Aanaa noonnoo dhaqee Abdurrahmaan yoo jedhame namni quba hin qabne jiru. Oromoodha inni Oromummaa ta'e eenyuuf hin balfine isa Harargeeti hamma Wallaggaatti hamma noonnootti quba qabsan. Cidha isaarratti itti marsanii walitti qabanii manuma mushurraatti ol naqanii balbala cufanii abidda itti qabsiisan. Namni hundumtuu achi keessatti mul'ute. Sana eenyu godhee maqaa faannoo jedhamtu sana kan gadhaabe baajata isaa yeroo jalqabaaf gammadee kan eebbise mootummaa. Ilaan Horroo Guduruu Wallaggaatti ittime yaadaan qabi. Noonnoo Shawwalixaa moosi fide yaadaan qabi. Darraattiin moosi geessa Salaalee Walloon si geetan yaada kiyya gudunfaati. Darraattiin moo yaadaan ti geessa. Aanaa dharraa kana keessa Salaalee keessaati. Guyyuu rakkoo ulfaataa jira. Dagamiin rakkoo ulfaataa jira. Aanota sana keessa rakkoo ulfaataa jira. Garuu kan darraa dhufan sitti. Gaafa Basma'aab jedhanii morma Darajii Amaaree irraati gatan sana dargaggeessa tokko moo ajjeesanii harka isaa ittiin kutatanii loon ooffatanii galan. Maybe namoonni waan kun akkamittiin ta'a jechuu danda'a. Harka ittiin loon ooffatanii galan sana akka seenaatti dhaqaniitu mana amantaa keessatti moo harkicha duwwaa fannifatan. Harka Oromoo. Kun faajjii keenyaa loon Oromoo ittiin oofnee gallee san moo suuraa kaasaniit Oromootti moo ergan. Because wal cina jiru isaan waan ta'eedhaatiif jecha Adaa Bargaa kanatti waan ajaa'ibu tokko jaartii tokko wajjinan naqeetaa harmee reefuu dee'uun keessan ji'a 6 fi bultii 15 jedhanii 7 darbe kana keessaa namni ala kanaati waa jedhaa waan safuu cabse tokko dhuguma humnaatiin warri faannoo kuni waa isin irratti godhanii onnaan mucaa kiyyeettee dhuma jalqabde nam 7 taanii na gudeedanii jette. Nam 7 taanii na gudeedan. Makkalaakiyaan dura dhufee uummata reebaa darbee faannoon dugda duubaatiin dhufee abbaa manaa kiyya sireetti jedhanii abbaa kiyyaaf haadha kiyya moo qawwee irra kaanii dhaabbatanii ijoollee kiyya harkaaf miilla jedhanii siree kiyya cina dhiisanii ana daa'ima kiyya dhiigana cina kaanii nam 7 taanii na gudeedanii jette. Ureessatti ta'ee dharraatti ta'e. Waan dharraa kan ardi kan miilla duwwaa awwaalame sitti mee ani
mormirraa citee gatame sittimee. So wantoonni dharraa keessatti raawwatan kun hundumtuu karoorrisaa, istiraateejiinsaa waan hundumaadhaa qindeessee lafa kan kaa'ate mootummaa. Akkamittiidhaatiin godha kana hundumaa haalota hundumaadha. Kan Horroo Guduruu Wallaggaa. Kan Darraa Ammaadha. Kan Noonnoo. Achuma immoo godina kibba Shawwa Lixaanatti fakkaata. Aanaan ammayyaadhaa yoo hin dogoggorre ta'e aanaa ammayyaatti namicha obbo Dabalaa jedhamu takka jalaati waraanni mootummaadhaa ilma ajjeese. Ilma Abbuu jedhamu tokko ilma hangafa ilmu caataa isa hangafa ajjeesan. Ajjeesaniitu karaa irratti gatanii jennaan maaloo mucaa kiyya erga inni du'eetii nan awwaalladhaa. Naalaadhaa daraa keessan daa'ima kiyya kanaa jennaan rasaasa lamatu itti dhuka'e. Rasaasni tokko birrii 7,500 birrii 15,000 kaffaliiti kaafadhu. Birrii 15,000 kaffaliiti daa'ima kee kaafadhu gaafa ittiin jedhan hin qabu jennaan siinuutti dabalannaan jaarsolii ergate. Jaarsoliin naqanii maaloo reefi bakkee irra taa'uun aadaallee miti gatii rasaasaa haa kaffaluuti. Maaloo daa'ima keenya nuu kennaa jennaan abbaan qotiyoota akka qaba. Qotiyoota akkaataatti maallaqa liqeeffateetu birrii 10,000tiin reeffa abbuu bitee awwaal. Argiteetta taatee faannoon raawwatuutii fi taatee mootummaan wal qindeessee raawwatu hundumti isaa paralaliidhe wal fakkaataa de. Kun isaan arge waantan ilaale waantan hubadheni dhugaa kanan dubbadha warran arge warran dookumentii isaa qabu. Bar jaardagaa jaartee magaalaa Aliiboo gaafa dhanne hiriyaa kiyya Yoomree Asaffaa wajjin lafee namaa mataa namaa buqqee gubbee namaa mukaan harkaan boollattar kan waraabessi nyaate kan bishaanni jala yaa'e. Wayyaa dubartootaa rifeensa harmootii kan sareenyaa harkaan har. Ammaatiif rakkoo Oromiyaa keessaa ani dubbadhee waan hin fixneetiif waan an beekurraatiin xinnoo kaase. Bar Iyyoobiin kokkee kan kutan godina Wallagga Lixaanaa mana Sibuu magaalaa Daalattii jedhamu irratti yeroo jalqabaaf kokkee isaa kutanii gatan. Ka Gujii moo beekta. Gujii keessatti reeffa kaasuu isa dhufes waraana mootummaatu itti dhokaasaa. Waan Gujii kophaatti yoom kaase malee isaati akka ittidhaan kaasuu hin danda'u. Ammaaf rakkoo kana xiqqeesseedhuma yoo yeroo naan laattan kan Gujiittan deebi'a. Kanumaan haa dhaabbadhuun jedhaa ulfaadhu saami. Baay'ee galatoomii Daanii waa guddaa kaaftee boodarratti gaafilee biraatiinis walitti deebina. Mee amma immoo gara Abigoo deemu. Abigoo atis taateewwan Oromiyaa keessa jiru quba qabda dheetan yaada. Isa keessaallee waa'ee naannoo Arsiillee rogatti hin kaastee dheetan abdii qaba. Mee gara kan kee gaafii kanuma haa deebisuuti. Maaltu ta'amaa jira Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti maaltu mudatee atis waan jettu nuun jedhe. Tole galatoomsaami carraa naannoo keessaniif ulfaadha. Ani Abigoo Jaarroon jedhama. Maaf rakkoo fi gidiraa uummanni kiyya argaa jiru akka nama uummata kanarraa ba'etti dubbachuudhaaf sababii jedhuu fi wantoota dhukatanii jiran wantoota fagalaanis raawwatamaa jiran irratti yaada kan koo kenna. Jalqaba irratti haalli biyyatti jirtu ulfaataadha. Kana eenyullee namni ija qabu namni sammuu banaa qabu hubachuu hin danda'a. Okay. Walitti sii kaasuu fayyaala gaafima lama qaba. Neetwoorkiin xiqqoon rakkisaa se'a. Ayyee. Faannoon waggaa daangaa ceetee cabsitee gara naannoo bakkee isin keessa jirtan sanitti waggaa isheentu caasaan mootummaa kan nageenya qabsiisu ture moo hin turre? Ture inuma ilaalu jechuun reefu amma sobanii fakkeessanii barbaacha laga keessa isaan barbaadu deemu malee yeroo jalqabaa kan karaa agarsiise akka isaanii gandooleetti raabsaman yookaan gandoolee keessa deemanii kan godhe caasama mootummaatu waliin jiru jechuudha. Waluma keessa deemu jirra. Amma garuu sobanii fakkeessanii akka waan jarri shakka yakkamtoota ta'anii itti barbaacha ganda keessa barbaacha deemu jechuudha. Dhiyooma kana kanan argee garuu barbaacha deemanii ijaan arganii biraa deebi'u malee akka barbaadanitti qabanii yookaan gara ta'etti geessan yookaan
yakkamaadha dhanillee akka yakkamaatti hin barrajanii jechuudha. Ittiin bu'ani arganiif jiru gaafa isaan daangaa ce'anii as gara uummata keenyatti darban utuma isaan jiraniiti jechuudha. Utuma isaan arganiiti. Waliigalatti nama meeqatu bakkeessanii maqaa faannoodhaan ajjeefame jechuudha? Waliigalatti yoo yaadachuudhaa baatte ani firootuma koo duwwaa kananii firoota dhiyoo kanan beeku nama 10. Sana malee immoo naannoo ganduma tokko keessatti kan ajjeefame jechuun magaalaa Jaardagaa dabalatee guyyaa tokkotti kan ajjeefame naannoo nama 85 oliidha jechuudha. Guyyaa tokkotti jechuudha. Sana malee immoo kan du'ee fi jiraansaa kan hin beekamne lakkoofsa hin qabu, hin beekamu jechuudha. Hin jiraa, hin du'ee wanti beekamu jechuudha. Badee jedhama garuu tarii taateema sana keessa kan badee tarii ajjeefameetu bineensi nyaatee bakkeetti badee ta'a wanti beekamu hin jiru jechuudha. Waan akkasii immoo lakkoofsa hin qabu. Okay. Amma ammatti caasaan mootummaa naannoo san jiramu hin jiru. Aanarra jira. Aanarra jira. Milishoonni immoo jiru miti beekamu. Milishaan silaa akka jirutti uummata keenya osoo hin taane uummatuma naannoo sana kan jiraatan uummata warra walloorraa buqqifamanii dhufanii bakka sana jiraatan walloota jechuudha. Walloota amaara ta'an isaantu meeshaa hidhatee gabaa keessa ganda keessa maal keessa deema jechuudha baay'inaan. Ammaaf qaamni nagaa eegsisu milishaa duwwaatu achi keessa jira jechuudha. Inni kaan aanarra jira. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa garuu aanarra hin jiru. Aanarra jira jechuudha bakka tokko buufatee. Hayyee. Daanii gara kan keetiin deebi'a. Okay. Abiigoon deebi'ee jira. Carraa kana Abiigoo kenna. Abiigoo dubbii qara jalqabde sannii itti fufuuf. Dursa carraa kana naallachuu keessaniif galatooma. Rakkoon Oromiyaa keessattis ta'ee guutuu biyyattii keessatti raawwatamaa jiru rakkoo hagana hin jedhamne kan immoo hundi keenya iyyuu yoo haala wal fakkaataan illee ta'uu baate ammoo quba qabna jedheetan amana. Keessattuu yeroo jijjiiramaa jedhamee yeroo waamamurraa waggaa tokko waan hin caalle booda gara waggaa 6tiif jechuudha wantoota Oromiyaa keessattis guutuu biyyattii keessattis ta'aa jira haga ta'e quba nan qaba isarraa dubbachuuf adeema. Rakkoo hamma hin jedhamnetti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Kun ammoo ta'e jedhamee uummata ittiin cabsuudhaaf ta'e jedhamee uummata laaffisuudhaaf waan godhamaa jiru fakkaata. Kun immoo rakkoon Gujiif Wallaggatti ta'u rakkoo asitti iddoo dhaloota kiyyatti ta'uun hin qabaatu. Haaluma wal fakkaatu rakkoon kutaa Oromiyaa keessatti ta'aaru kuni kutaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana iddoo adda addaatitti illee akka raawwatamaa jiru nan beeka. So haalli jiru wal fakkaataadha jechuudha. Akkuma saba Oromootiif dhukkubfadhee dubbadhu namoota biraatiifis dhaga'ama. Maaf nama sababii ta'aniif jechuudha. So nuti gaafa akkatti dubbannu waa'ee namummaatu nu dhaga'amee dubbataa jirra jechuudha. Namni tokkollee eenyuun illee ajjeefamuu hin qabu amantii jedhu qabaan. Namni aangoo irra jiru Oromoo ta'uu danda'a, Oromoo ta'us dhiisuu danda'a. Sun dhimma koo miti. Dhimmi kiyyaa uummata dhumaaru san gidiraa uummata kiyyarra ga'aaru sana maaf kun taa'ee gaafachuudha. Amma danda'e ammoo furmaata jedhee wannan itti amanu saba kiyyaaf uummata kiyyaaf gumaachuudha jechuudha. Waggoottan 7 kalliini lubbuun namaa gatii mukaa fi zambaaba tokkootii gadi ta'ee jira. Gaafa makiinaan zambaabaa dhaabbamee jiru tokko dha'ee kuffisu qarshii hagam akka adabamaa jiru argaa jirra. Gaafa waraanni mootummaa immoo viidiyoo furaabaat suuraa of kaasaa
snaiperiidhaan meeshaalee adda addaatiin nama dhahaa gaafa ajjeesu gaafa uummata mana isaa gubee akka daamaraa sirbaa jirutti irra marsaa gaaf sirbaa viidiyoo waraabu gujitti taatee ta'e jechuudha. Gaafa ilmaan arsee ajjeesanii harree irratti gamaa gamasiin uddeellatanii gaafa suuraa kaasaa viidiyoo waraabaa sana gaafa masgiidaa namoota baasanii arsii baatti nam sadi wal biratti rashananii osoo suuraan kun argamu gaaf takka namoonni kana godhan itti gaafatamanii hin beekan. Kanaammoo wanta hundi keenya hubannudha. Wanta hundi keenya arginudha. So lubbuun namaa sana hanqatee jira. Nami jiraachuun maaliif akka barbaachisu iyyuu waan hubate natti hin fakkaatu. Qaamni yeroo ammatti Itoophiyaas ta'e Oromiyaa bulchaa jiru. Maaliif yoo jenne sababa koliidarii jedhuun uummata buqqisee karaa badhisee karaa badhaa jedhamu hojjetamee waan uummata boruuf fayyaduu danda'u ittiin arginu. Kaan biliqsiisii rarraasan kaan immoo marga dhaaban nama buqqisanii jechuudha. Kun miidhaa ija keenyaan hundi keenya iyyuu argaa jiru. Inni kun dubartii gudeedan abboota gaafii takka malee rashanan daa'imman lafaa dhufan ija osoo hin sukkuummatin lubbuu isaanii yeroo dabarsanii taatee Gujii keessatti ta'e hundi keessanuu quban qabdan. Dubartii ulfa ji'a 9 kan namni iyyuu innaa bira darbu nagaan saayiku jedhaa ijaanuu guuttatanii laaluu dadhabanii rasaasaan dhaanee ajjeesan. Lakkuu wajjin jechuudha. Kun waan nama dhukkubsu. Dargaggoota addabaabaa irratti Amaanu'eel ni yaadanna. Harka duubatti hidhanii rashanan. Achi reeffa isaa namni akka arguuf oolshan. Haadhallee irratti akka waan haadha dhalte sana irratti sodaachisan. Kun taatee hundi keenya iyyuu argaa jirru. Jechoota jedhamanii warroonni waamaman tuffii uummataa irraa ta'e maal irraa akka maddeema naaf galuu baates uummata wayittuu lakkaa'an jiran. Kana taateen kun gaaf ta'u gajjallaa irraa jalqabe amma gubbatti hundi isaaniitu quba qaban kun waan eenyu durallee dhokatee miti. Ajajatti baasee kan raawwachiisu ammoo nama muummicha ministeeraa jedhee of waamu san akka ta'e eenyufiyyuu ifa akka ta'e nan amana. Haaluma wal fakkaatuun namni an Oromoodha jedhus Oromoos ta'e Oromoon ala nama ta'e karaa sirrii hin taaneenis karaa kamiiniyyuu ajjeesuu qaba miidhuu qaba jedhee naman. Oosa ta'e maal akka ta'e naan galu mootummaa Oromootiis hin jedhan an mootummaa Oromoo miti obboleessa koo yoo ta'e seeraan ala nama miidhaa nama ajjeesaati an bar obboleessa keetii naan jedhaa akka itti fufuuf ni eeyyamuwan. Maaf gatiin nama du'aa jiru gatiin nama miidhamaa jiru natti dhaga'ama sababii ta'eef jechuudha. Hanqabsoon Oromoo siyaasa jedheeti naman siyaasaa ol maaf mirga jiraachuu gaafataara sababii ta'eef. Ammaaf du'aa halluu hin qabu gaafii jedhu dhiyeessaara sababii ta'eef jechuudha. So gaafa akkanatti dubbannu miidhaa uummata keenyaa miidhaa hawaasa keenyaa dubbataa jirra malee siyaasa kamillee geggeessaa hin jirru. Kun akkasitti nuuf hubatamuu danda'uu qaba. So maal jechuufi walumaa galatti gaafii isaa miidhaa kaaftee walitti gudunfu Oromoon miidhaa kana hin jedhamne keessa darbaa jira. Oromoonis haa ta'u qaamota Oromoon ala ta'aniinis gama hundaan miidhamaa jira. Miidhaan kun uummata kanarraa dhaabbachuu qaba. Miidhaa kanatti goolabbiin taasifamuu danda'uu qaba. Mootummaan lakki kana kan raawwataa anaa miti yoo jedha ta'e akka inni raawwataa hin jirre ifaan ifatti harka isaa akka hin taane namoota akkas godhan san adabuudhaan agarsiisuu danda'uu qaba. An garuu akka nama tokkotti gochaalee sukkanneessaa biyya san keessatti ta'aa jiran hunda kan raawwataa jiru kan raawwachiisaa jiru garee shiftaa Abiy Ahmed san akka ta'e in amana jechuudha. So nurraa dhaabii uummata kana hin ajjeesini maqaa Oromootiinis saba biraa hin miidhini yaada jedhu asirratti qaba gara Toomsaami. Bari gaafa ati waa'ee Gujii kana kaastu waan araddaa shanii waan wal fakkaataa takkatu natti dhufe.
godina Gujii kana aanaa surrootti namicha Taarikuu Gabayyoo jedhamu takka jalqaba gaafuma sirna kana silaa biyya kana tiksuuf kan lubbuu itti laatu Oromoodha. Kan lubbuu isaa bilaasha balleessanis Oromoodha. Kan lubbuu isaa baduufis hin gaabbines Oromoodha. Kan lubbuu isaa dabalee balleessuuf ofitti waaqannes Oromoodha. Taarikuu Gabayyoo maal godhan seeta? Na dhiba baay'ee aanaa surroo jechuun bara 1967 fe'a. Yaa naannooma sana bakka tokkotti uummanni Gujii rashanamanii turan. Naannoo nama 360 kan ta'anii naannoo nama 360 kan ta'an iddoo tokkotti araddaa tokko keessatti yeroo wal fakkaataatti 1960 naannoo 1967 araddaama tokko keessatti dargiin walitti waamee bakka takkatti nama 360 balleessee ture. Araddaama sana keessatti ammas maal godhaa? Taarikuu Gabayyoo morma isaa irraa kutanii morma erga irraa kutaniin booddee moo hidhii isaa kana uranii hidhii isaa uran kana keessa quncee fo'aa wadaroo keessa baasanii akka nama morma re'ee yookaan morma hoolaa wayii kutatee mormichi waan barbaachisuuf moo qabatee deemutti mormataa baatanii dhufanii buufata fayyaa bakka itti uummanni baadiyyaas magaalaas dhufee yaala argatu mooraa isaa irratti fannisan. Mormi kuni morma Taarikuu Gabayyooti. Morma irraa kunne ilaalaa akka nuti morma irraa kunne jedha sirni kun. Mootummaa waraanuma mootummaatu akkas godhe. Maan ilma obbo Gabayyoo irraati morma kutanii erga raawwataniin booddee waggaa arfansaatti moo naanna'anii haati manaa Gabayyoodhaa ulfa. Dhaqaniitu qe'ee Taarikuu Gabayyoo araddaama obbo Gabayyoo keessatti abbaa warraa morma irraa kutan san haadha manaa hafte moo morma ishee irraati kutan dhaqanii achitti ajjeesan. Haadha warraa irraas argitee wanti kaleessa Oromoonni kaleessa sirnicha gadhaabuudhaatiif jecha saba Oromoo ajjeesaa turan danuu turan. Ammas immoo Oromoomatu sirnicha qaacessuudhaaf sirnicha jiraachisuudhaaf sirnicha bareechuudhaatiif sirnicha akka namni ilaalutti akka namni argutti namatti argisiisuudhaatiif jecha morma nama sa'aatii kutu. Iyyoob Waawwayyaa jechuun nama daalatti dhalatee guddate dargaggeessa. Mormataa kana kokkee kana qaxii irraa kutu. Ilaalachittis warra mootummaan gadhaabe kokkee irraa gate. Bakkuma sanatti Mazgabuu Maaramaa nama guddaa nama araddaa keessatti jaallatamu ajjeesanii gatanii mudhii isaa gadi waraabessan nyaata. Abiddaan guban erga ajjeesanii raawwatan. Gogaataa mudhii gadi waraabessi nyaata. Achumaa bayi. Mootummaan Gujiitti ajjeeseetu morma keessa wadaroo galcheetu fannise. Horroo Guduruu Wallaggaatti immoo kaarruu irraatii warri sun morma kutaniitu dunfuu eeboo keessa gabbaafatanii faajjii isaatii ol kaafatanii socho'an. So jarri kun takkaa jecha maqaa isaa beekaadhuma mootummaa irraa addaa baasu malee waan isaan hojjetan tokkichu. Waan Arsii keessatti ta'e ati kaastee waan Gujii keessatti ta'e kan gaafa yaadu waan jarri hojjetan waanuma tokko. Waan faannoo isaan boocatu bakka miilli faannoo ga'uuf hin dandeenye ofii geessifataa jecha. Kam sirnicha. Kan sirnicha keessatti nama qalu nama ajjeesu kunis immoo warruma keenyaati. Danuun isaanii keenya gaafan jedhu Oromummaan isheen halanaadhaa kan ittiin obboleessa ofii ajjeetan taate jechuudha. Kana maalirree uummanni walaallammii jireenyaa keessa jira. Waan meeqaati. So rakkoo Oromiyaa keessaadhaa isaati waan Gujii kaaste irratti morma wal fakkaataa 5 morma Gujiitti citee wadaroon fannifame
morma junfuudhaatiin asii ol ka'e morma kaarroo horroo guduu wallaggaa kokkee citte daalatti morma besumaamaa wal dimmee manfas qidus jedhanii morma irraa kutan dharraa mormoonni akkas akkasittiidhaatiin ciccitan warruma wal fakkaataa sirna kana geggeessan kaan faannoon kaan mootummaadhaatiin ta'an. Kanaaf sirnichi waan inni godhe hundumtuu waan ilmi namaa gochuu hin dandeenyedha jechuudhaatii fi ulfaadhu saami. Daran yoo itti fufe uummanni kun maal ta'uuf deema? Dhiibbaan soosho-ikoonomii jennu kun immoo dhiibbaa akkamiitu uummata kanarratti gaha? Asiin dura Roobeelaan kaasaa ture namni qotataa hin jiru jedheetan kaase. Ikoonomikaalii uummanni kun impaaktii ta'aa jechuudha. Du'uu qofaa miti. Saniif dhiibbaan kun bu'aan isaas maal ta'a dhumarratti? Rakkoon Oromiyaa kallattii hundaan Oromiyaan keessa jirtu sa'aatii kana quba qabna. Ta'uutii immoo dheengaddas wanta irraa dubbannee turre. Ammas guyyuma guyyaadhaan taatee haaraan ta'aa jira waan ta'eef wanni garaan keenya qabbana'ee mimmaan keenya qoore miti. Numa dheengadda Abargaa ganda Haroo Booroo iddoo addaa Sanbarroo jedhamutti ijoollee waggaa lamaatii fi haadha takka meeshaan guddaan isaa moortara jedhanii sun dhabamsiise dhugaa waaqatti oduu kararra taa'anuu dhabamsiise. Waan garaa nama nyaatu, waan garaa namaa keessaan baane ijoollee waggaa lamaatii fi haadha bakka tokkotti dhabamsiisee kun sirnumtichi maal akka yaaddame waan mataa si dhukkubsuudha. Ammas Abargaa ganda Tuudidasee iddoo addaa Gabii jedhamutti waraanatu simbiraa dhufee midhaan nyaate jechuudha. Mana namaa gubanii horii namaa saamanii so kuni taatee dheengadda guyyaa lama asitti raawwate. Quba qabdu waan jallutti ta'e yoo kanas ol seenanii haadhaaf abbaa ijoollee irraa dhabamsiisanii ijoolleen iddoo dhaqxu dhabdee gaafa ishiin reeffa hammattee reeffa wajjin bulte waan sammuu ilmaan Oromoo qoru waan nu qorutu raawwatamaa jira. Nuti akka Oromoo fi Oromiyaatti sirnichi maal baatee akka nutti deemaa jiru beekuudha qabna jedhan. Anamma gaafin ta'e beektu nu balleessuudhaaf ajandaan bocame nu balleessuudhaaf wanti yaaddame ta'ee jedhee hojiitti kataa jira. Kara deemaa hin beektaa Hincinni Abargaa mana sirreessaa Hincinni haadha deessee ji'a 3 hin guunne abbaan manaa kee bosona jira jechuudhaan fuudhanii achi keessa jirti daa'imti mana jirti. Ji'a 3 hin guunne haati mana sirreessaa keessa jirti daa'imti mana jirti. Waan fokkisaa waan xuraa'aa ta'ee jedhamee Oromoon dachee kanarraa akka baduuf piroopoozaalii itti qophaa'ee nutti deemaa jiru. Kana tasaa beekaa godhanii akkasii wanni jenneetoo irra qabnu hin jiru. Dheengadda waa hedduun kaasee ture. Abbootii warraa saglan dheengadda Abargaa ganda iluu muxxeetti fixassan nu hanqatee dhumuun keessan hin geenyedhanitti maatii isaanii mana hidhaatti dararaa jirutti deebi'anii. Kanatu harkaanuu qaba dhiiroo. Hin dhageenya guyyaa guyyaan hin dhageessu waan abbee dongorotti ta'e quba qabdu kaleessa. Oromiyaan bitaa mirga bahaaf dhiyaan karaa hundumaan akka badduuf akka diigamtuuf diinni halkanii guyyaa boolla nutti qopheessee nu awwaalaa jira. Taateewwan raawwatamu kana amma dubbachuu dadhabuutti illee ga'een jira dhugaa dubbachuuf. Ana wanni guddaan gaafin ta'u namoonni akkas nama godhan kun nama miti. Silaasoo irra jireessa afaan Oromoo dubbachaa nu nyaata. Afaan Oromoo dubbachaatii nu qala. Duuboo maalloo qopheessaniiti kan jedhu dhugaa dubbachuuf hirriba na dhorka. Hamma rafuu hin dandeenye. Quba qabdu meettaa walqixxeetti waan ta'e dhiyoo kana abbaa keetu bosona jira mucaa waggaa 10 rasaasan akka beektonni gingishaa akka gingishaatti akka jechuun bakki qaban tulee dhabame dhugaa waaqayyo. Wanni nuti jechuun dubbanneellee baafachuu inni ibsan
keessi keenya ibsu kanatu harkaanu qaba dhiiroo. Kanatu harkaanu qaba. Yoo deemanii waraanatti illee handu'an ta'e hojii dhiise gabaa dhiise karreeffa isaanii baatee walii gadi qotee bulaadha. Roorroo fi dararaa daangaa darbe kan wanna isaa nuti dubbachuu hin dandeenye jechuun ibsachuuf miirri keenya ibsuu hin dandeenyetu kallattii irratti raawwatamaa jira. Mee gaafa yaaddan jiran ifama. Si'i humnaan qabaniiti waraanas geessu. Daa'ima kee kan ba'aatti baatee dhagaatti baatee silaas wanni si godhan jiru dhagaatti baatee sooru si'i. Daa'imti kee sun maal nyaatti? Eenyutu soora? Gurbaan tokko Girmaa Gadaa jedhama. Hootedhaniiti qaban. Qamnaan nan dhufaa mana hin ga'ee deebi'aa. Eessayyuu sin jalaan naqu jetti. Yaa jarane. Ani waan biraa sodaanne yoo maatii kanarraa deeme dhagaan itti baadhee nyaachisaa jira. Yoo nan irraa deeme maatiin koo dhumuu ishiiti. Jedhee manatti galee taa'e. Itti dhaqan. Of dabarse. Of dabarte gabaabumatti. Laalaa waan nutti deemaa jiru. Laalaa. Lubbuusaa galaafatee jira. Bakka dhaquun qabu kan. Achitoo dhaqee maatii isaa dhumuu ati xumuu. Kanaaf qoodan achillee dhaggeeffadhee du'a maatii kootii dhaga'u mucaan kun lubbuusaa galaafatee dheengadda. Kanatu nu keessa jira dhiiroo. Oromoon akka iyyoo. Oromoon akka cabu. Oromoon akka hin kaane. Kaayyeffamee, karoorfamee, itti yaadameetti nurra deddeemaa jira. Gaafa abbaa manaa qabanii waraana oofan. Isa hojii guyyaa hojjetee maatii taasoo. Maatiin boruuf iftaan kadhaatti ba'a daandii irratti ba'a. Kuni waan Oromoon bara Minilikii kaasee amma bara Wayyaanetti hin agarre hin dhageenye. Kun warra keessummeessaa jirra waggaa torba asitti. Akkana ta'aa jirra. Galatooma. Oromoon rakkoo Tuulama keessatti ta'aa jiruu fi rakkoo Baaleetti ta'aa jiruuf rakkoo Harargeetti ta'aa jiru immoo Cirayyuu quban qabu. Amma daangaa Moyaaleetu cabee gaafa jedhanii kara Moyaalee daangaa Oromiyaatu cabee gaafa jedhan Baalee fi Hararge moo maalitti akka jiran quban qaban. Nasiyaani hara ijoollee lamaati Dirre Daawwaati lakkuu garaatii qabdi. Gosti ishee sabboontota. Oromootu gurraa qaba. Warrumti mootummaadhaa utuma lafa tana jiranii namoota danuu kiyaa. Dubartii gadameessaa daa'ima lama qabdu mataarra rukutaniitu ajjeesan. Dirre Daawwaatti kun dheengadda dhiyoo. Nasiyaadhaatiin abbaa kanaa nammeedhe hin jiru. Amma nan argaa justice for Nasiyaa yeroo jedhaniin arga. Bar biyya kana keessa biyya araddaa keenya keessa justisii wanti jedhamu haqa wanti jedhamu qabamuunsaa tureera. Amma araddaa warra Tuulamaa keessatti duruu lafeen Tuulamaa itti awwaalame hundumtuu ormatu irratti kaadhiman. Finfinnee irraa kaasee araddaan Tuulamaa inni guddaan qe'een Tuulamaa inni bal'aan inni isaan itti naanna'anii ta'an Finfinneen kan Oromoota ofitti fudhachuu iyyuu balfite sun yoo fudhatte iyyuu akka nama kontoraata itti galeetti jiraachistu sun Bishooftuun asiin otuu jiru, Adaamaan asiin osoo jiru, Sulultaan asiin otuu jiru, Sabbataan utuu jiru, Buraayyuun utuu jiru. Araddaa sanarraati Oromoonni buqqa'an, Oromoonni dhibaman meerree ettee yoo gaafatte Oromoon sitti mu hin jiru.
Gaafa waa'een Adaa Bargaa kun ka'u rakkoo bal'aan sun dhuguma akka kanatti Adaa Bargaa jiraa oodhanii quban qaban. An Adaa Bargaatti hidhameera. Adaa Bargaa xawalwaalleen warra sirnaa kun Adaa Bargaa mana hidhaa maalii qabde? Adaa Bargaa dhuguma mana hidhaa qabdi miti manni hidhaa isaanii hin cinni. Adaa Bargaatti hoteela laawunchii jedhamu takkatu jira. Nama achi keessan hundumaa hin ajjeesu. Namni achi dhaqee lubbuutiin ba'e nama muraasa. Lafa sanatti arge akka itti mootummaan nama ajjeesu. Amma bakka mana hidhaa hin cinniitti abbaa manaa keetu mana hidhaa jira jedhanii abbaa manaa keetu bosona jira jedhanii haadha manaa nama daa'ima ji'a 3 harkaa qabdu qabanii mana hidhaa galchaniin haaraa miti hin cinniitti. Namni achi keetti de'e ani argeetu jira. Achi keessatti daa'ima de'e kan guddifate. Haadha manaan Jaal Magarsaa tokko yoo xiqqaate waajjira poolisii waggaa 3 hidhamte maqaa abbaa warraa isheetiiti. Biyya jastisiin keessaa godaane biyya haqni miila keessaa dhadhaatee deeme jechuun qe'ee sabni keenya irra jiru. Akkuma sila jedhe uummatichi nagaadha nagaa waan yaaduu fi biyyichaaf nan du'aa morma laata. Biyyichoo albee qara lamaati. Yoo abbaan biyyichaaf jedhee du'ee biyyatti sirni biyyattii immoo ilma mormarraa kutu. Biyya daggee. Amma namoonni wanta gindabarat keessa jiru namni beeku hin jiru. Because wantoonni gindabaratiif jalduutti ta'aa jiran amma gurra qabatanitti nama geete. Garuu eessatti warra dubbatachuu hin dandeenye. Utuboo godha kanarratti itti qareenyuutu erga ilmaan isaatu itti erga. Ilmaanuma isaatu boocee araddaan keenya akkasii nama akkasiitu jira. Beenna qiiti araddaa kan akkas godhe deetti erga. So rakkoo hiikan qabu. Kan macca keessaa, kan tuulama keessaa, kan sikumaandoo keessaa, kan wallu, kan matakkan. Madaan amma Oromoon gadda gaafan odeessa tokko odeeffadhu waan gambeellaadha. Bartaateen kun gambeellaadha medhee namni tokko gaafanni viidiyoo natti argisiisu. Hamman ilaalee waan sana dhugaasaa qulqulleeffadhutti amanuun baay'ee natti ulfaata. Bar waraanni mootummaa militarii mootummaa uffateetu dhagaadhaatiin mataa Oromoo gar rukuteetu. Kun Oromoodha jechaadhuma mataa gar rukutee mataa tarsaasee ajjeesa. Yoo xiqqaate namoota 35 ol ta'an ilmaan Oromoo bakka tokkotti iddoo tokkotti bakka walitti qabamanitti dhiigni dhangale. Dubartiin buna nagaddu tokko akkamitti akka isheen ajjeefamte gaafan odeeffadhu gaafan dhaga'u akka nama dhageenyin ta'e. Maaliif ree Oromummaa duwwaan yakka taate biyya sana keessatti. Kanoo sirnichi maal godhe sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiran guutummaan isaanii waa lamaan Oromoo akka ilaalan godhe. Tokko akka diinaatti akka isaan Oromoo ilaalan godhe. Lammaffaa kan biyya bulchaa jiru Oromoodha jedhanii akka isaan yaadan godhe. San warra milga lubbuun jiraachuu irraati mulqametu eenyu akka biyya bulchaa jiru beeka. Ana caalaa uummata beeka eenyu akka biyya bulchaa jiru. Ana caalaa warra intalli isaanii gudeedamtetu beeka. Bar wadaraa maanna gujii lixaa kanatti wadaraatti daa'ima waggaa 5 ilma dhiiraa ana yaalchise. Anatu yaalchise hawaasaatti anatu harka kiyyaa yaalchise. Daa'ima waggaa 5 ilmoo dhiiraa makalaakiyaan kaambitti waamee gudeedha. Ana yaalchise. Bar daa'imni sun akkam akka ta'e hundumtuu harkaa qaba. Hundumtuu Oromoo danuun hin beeku gujiin gurraa qaba harkaa qaba. Warri gara miidiyaa daa'ima waggaa 5 makalaakiyaan kaambitti waamee koshoroo kennee fi daa'ima nama 2 wal dukkaa gudeedha. Mucaan gaafan arge sagaraa qabachuu hin danda'u. Daa'ima waggaa 5 ilma dhiiraa gudeedha. Argiteetta warri sirnichaaf du'anis dhumarratti sirnichumaatiin ajjeefama. Warri biyyattiidhaatiif du'anis dhumarra sirna biyyattiimaan ajjeefama. Because nama qeenxeetu ofirratti boocateetu akka isaa ta'utti. Diktaaterummaan maal akka ta'eetiif garajabummaan maal akka ta'e warran dhagee darberra wanti ijaan arge anaanuu shookna godhe. Kana maafan jedharee wanta biyyacha keessatti ta'e gaafan ilaalu
wanta biyyicha keessatti ta'e gaafan argu bar nan yaada biyyi kun yoo akkasittiidhaatiin itti fuftee haalli amma jiru kun akkanattiin yoo itti fufee maaltu ta'a jedhee gaafa yaadu gara bulchuudhaaf isaanii ta'utti sirna taa kana booccatu bar hin ajjeesu jechuudha. Otuu hin beekin Oromoon wanti inni qabu hundumtuu du'ee awwaalamu. Bar kaleessa gadaan akka Gujiif akka Booranaaf Oromoo keessatti. Bar aadaan keenya duudhaan keenya danuunsaa akka Tuulamaaf Oromootti malee san ta'ee akkuma amma jirru kanatti yoo itti fufne haala amma jirru kanaan yoo itti fufne diqaaloma mataa keessaa hin qabu. Akkanattan diqaalaa jedhee kan hiyyaan kan eenyu akka inni ta'e illee hin beekamu. Isatu ani kana baluute jechuu barbaada malee kan saa kan ta'an hundumtuu waan biraarraa diraayivii ta'u. Nan ammayyeessedha waan ta'eef bar gadaa Gujii gadaa Booranaa nan haaromsa jechuun gara takamiitti haaromsita waan ofii isaatiitti booccatu bara jaarsi jaarsoma gate bara dargaggeessi immoo jaarsa dhaga'uu waakkate bara bar ilmi abbaa ajjeesu bara ilmi akkoo gudeedu keessa irraa akkoo bar Gujii keessatti dubartii ganna 70 wadaraatti gudeedanii waraanni mootummaa Gujii bar Adaa Bargaatti dubartii waggaa 54 olii faannoon gudeedde 54 olii Tullu Guddootti Horroo Guduruu Wallaggaatti nama danda'een sochoone hin ajjeesan bar mana keessa kaanii abiddatti kaanii gubanii. Oromoon akka amma jiru kanatti yoo itti fufee akka hin beeknetti diqaaloo akka iyyaanne ta'a. Mataa isaa keessatti jira utuu jedhu bar konkolaataa harkaa waan qabuuf gamoo gaarii waan qabuutiif jira utuu jedhu dhabamni isaa dhabamaa gadii ta'uudhaatiif deema. Kanoo harramni jiruutii fi gurri dhaga'u hundumtuu deebii qaba kanaaf. Deebii inni qabu hundumtuu naa ta'eeraa jedha kan sirni garba godhate. Dhumnee irraa jedha uummati namni gurratti qabee jiru hin jiru. Namoonni danuun yaada isaanii dhagaarra dhaabbatanii maddisiisu. Gamoo ijaarame, waajjiroota ijaaramanii, ooltee bultee nyaataa dhugaatii har'a argan kanarra dhaabbataniitu waan uummataa dubbachuu barbaadu. Bar situ garaatii qaba malee taati abboonni kee akka garaatii qaban argaa jirta. Dabalatamoo waan ta'amaa jiru argaa jirta ija keeti. Araddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru keessatti qoy waraana adda bilisummaa Oromoo kanan maqaataa balleessa jedhee mootummaan waan mataa isaatti dhaabbatee hachisiisaa gudeechisaa akka jiru argaa jirta. Duguugamanii akka isaan mooraatti deebi'aa jiran ilaalaa jirta. Bar sirna mootummaatti sirna kana jibbee gad dhaabate bar sirna jibbe. Sirni gaafa sirna jibbu utuu uummanni hin argin isa uummataaf qabsaa'utu waan uummataaf hin taane arge. Ilmaan uummataati waan ta'eef immoo uummata keessa buufate. Galaana maanni qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuun gaafa kaate abbootiif haadholiin keenya wadaroo isaan ittiin fannifamaniitii fi albee isaan ittiin qalaman immoo harkatti qabatanii itti qajeeltan. San sirnicha leellisaadhuma uummata yoo ilaaltan yoo argitan deebii qaba. Deebii warri sirna leellisan qabani araddaan badde araddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo keessa jiru waan ta'eef maaliif uummanni of keessaa hin baasne? Kun hangawoota isaanii warra gurguddaa. Bar kana uummata miti kan gaafatan. Kilaashaatiin maanni shimalaatiin kilaashiin deebisan. Yeroo jalqabaaf akka addunyaatti dhagaadhaaf shimalaan kan mootummaa kuffite Oromiyaa qofa. Isa moo fuudhee isinitti kenna. Eewutti warra sirna mootii geggeessu kana. Jenereeshiniin kaleessa sirna mootiidhaaf jedhee sirna abbootii isaatii didee dhala isaa gaafa inni guddifatu dhalli isaas akkuma isaa sirna mootii gadhaabuudhaatiif Oromummaama Oromoo guutuu moo jibbite. Kana maaliin argaa jirraree? Jumulaadhaatiin ajjeefamuu warra Adaa Bargaa, jumulaadhaatiin ajjeefamuu warra Gujii,
jumlaadhaatiin ajjeefamuu warra noonnoo, jumlaadhaatiin ajjeefamuu warra Harargee keessaa, jumlaadhaatiin ajjeefamuu warra Adaa Bargaa kanaatiin argina. Uummanni kana argee itti xiyyeeffatee, uummanni kana ilaalee rakkoosaa kana furachuudhaatiif lubbuu tokkittii qabdu kan amma kaa'attee jirtu manattuu du'uun hin oolu yoo ofirraati hin qolannu taane nutu ofii keenya attamitti ofirraa qolanna akka kaleessatti ofirraa qolatetti uummanni kun yoo hin didne eenyu dhalumasaa ilmumasaa yoo hin didne duguuggaan amma nutti dhufte kun gajjannee madarbina yoo jenne seenaa keenyas ofii keenyas eenyummaa keenyas guutummaa isaa takka takkaatiin dhabuudhaatiif deemuutti jira. Haalli itti diinagdeen biyyattiitti jiru baay'ee garaa nama nyaata. Kana yoo dubbattu ammoo si ajjeesu akka hin dubbanne si godhu gama adda addaatiin dhiibbaan adda addaa sirra ga'a. Hawaasummaa jettee gaafattee turte Saamii achirratti waan muraasa qofa jedhee hin xumura. Har'a Oromoon wal wajjin akka nagaan taane irratti hojjetamaa jira. Kutaa kutaadhaan qoodanii amantiidhaanis qooduudhaaf yaalamaa jira. Oromoon biyyoota ollaa wajjin yookiin naannolee ollaa wajjin akka hin jiraanneef taasifamaa jira. Har'a waan Sumaalee wajjin jiru hundi keenyaan beekna. Gama Arsiitiin Sidaama wajjin waan jiru hin beekna. Gama Gujiitiin Geedoo wajjin wantoota jiran hin beekna. Gama Wallagga Lixaatiin kutaalee Oromiyaa Walloon dabalatee biraatiin Amaara wajjin walitti jiruudhaaf wantoota taasifamaa jiran in beekna. Taateewwan Oromiyaa keessatti biyyattii isin Itoophiyaa jettanii waamtan keessatti taatota ta'aa jiran kana hundumaaf wantoota ta'an hundumaatiif sababni guddaan namni waan biraa waamuu danda'a. Annama waa. Sirni kun warri ittiin akka waan namaa ol ta'anitti yaadanii jiru. Namaa ol ta'uun yoo har'a nyaatanii buluu taate. Har'a nyaatanii buluu yoo ta'e maaddii baay'ee fuula ofii duraati hidhee kan dide danuutu moju. Namoonni danuun kufaatii uummataa kanaatiin rakkachuu uummataa kanaatiin dantaa dhuunfaa isaanii kan buufatan danuudha. Bar garbummaan ammaa garbummaa jabduudhaa. Ilmatu abbaa garboomfate, ilmatu obboleessa garboomfate. Bar ilmi sirni qabate kun sirna abbootiin quban qabneedha. Dargaggoonni gaafa namoonni naasoo barri Oromoodhaatiif federaalizimiin baay'eedhuma gaariidha. Kana beekaa jedhan warri seera barata. Abboonni keenya moo nuyi sirna mataa keenyaa qabna sirna gadaatii. Dunyaan dimokiraatii irraatii boocattee ilmi anatti beekaa caalaa harkinni ittiin abbootii isaa galaafachaa jiru inni ammaadha sanarraatii kaa'e. Sababa sanaatiin immoo biyyattii sana keessatti wanti hin kufin hin jiru. Maaltu iddoo jiru? Ani iddoo jiru yoo jiraate garaa gantootaa duwwaatu iddoo jiru. Garaan isaanii bakka jira. Sababni isaa soora isaanii irraa borii dhiiga abbaa isaanii haadha isaanii irraatii tolfatanii jireenya isaanii boocatanii jiru waan ta'eef. Jireenya jedhanii lakkaa'aniiru. Nam takkatu nama akka itti jirru gaariidha eegu takkatu yaada tokko naan jedhe. Yaada sana nan qabadha. Nan yaadadha. Yeroo hundumaa hin yaada. Barii biyyattii kana kan kuffitee warra afaan guutee uummanni rakkachaa jira jedhu kanaadha. Oromoon waan akka kanaadha. Bal'oo akka kanaa argee beekaa oonaan jennaan baay'ee mana raaji. Sammuu akkamiin akka inni yaade balbala isaan deebi'ee qoran. Namni kun gosti isaa maalii? Balbala abbaa taatiyoo dhuguma Oromoodhaa onnaan eeyyee. An sababa badii qabuuf an Oromummaa namarraatiin mul'atu. Mirgataatiin qabuu hin danda'us. Namni garuu abbaa inni irraatii dhalate addababayii irratti obboleessi isaa addababayii irratti abbaa inni irraa dhalate gabaa keessatti utuu rasaasaan rukutamuu bar akka kanaadhaa Oromoon boqoo ol qabatee hin beeku
afaan guutee jedhu jechuu caalaa salphoon hin jirtu. Salphinni hin jirtu. An waan muraasa qofa jedheen gara goolabbii fidaa. Gaafa qaamni hidhate lama yoo wal lolu seerattiin lolantu jira. Yeroo baay'ee Geneva Convention jedhamee kan beekamu sana jechuudha. Bara 1949 booda waliigaltee mallatteeffamee jechuudha. So qaamni lolarra osoo jiru iyyuu booji'ame akkaataa itti adeemsaan tarkaanfiin irra fudhatamutu jira. Ammatti garuu yakkoonni guutuu biyyattii keessattis ta'ee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran seera lolaayyuu waan cabsaniiran. Waraanni haala kana fakkaatuun gochaa sukkanneessaa akkana uummata irratti raawwachuu irra darbee waan hojjetu kana viidiyoodhaan gabbaasaa, suuraadhaan gabbaasaa uummata qoor-qalbii isaa cabsuudhaaf yaaluun hammeenya guddaadha. Cubbuudhas. Kana falmataa jirra nuti. Kanatu uummata keenya irraa dhaabbatu jedhaa jirra. Waraanni tokko gaafa uummata akkas godhu namni uggee suuraa isa kaan nyaatu baatee wayitii miti kan ta'e gaafiin koo kan jalqabaa kan ta'u warrootni akka kana hojjetaaran eenyummaa. Waan baay'ee kaasuudhaatiif yaadnee turre. Garuu haalli keenya hundumaa akka nuuf galchitan abdiin qaba. Baay'een isaanii biyya keessaa haalli isaan hin mijeeffanne sanaatiif rakkoo intarneetii nu mudachaa jirutiif akka nuuf galchitan abdiin qaba. Bor bultinnaa wabii biraa waan qabnuuf osoo hin taane uummanni kun wal dhaga'uutu isarra jiraata. Nu immoo ilmaan isaati. Utuu jirruu waan jiraanneef yoo itti hin dubbanne, utuu jirruu akka jirru yoo gurra quba hin qabaachisne gatiitu nurratti hafaa jenneetu beenyaan sun nurratti hafuurra gatii sabbata haadha keenyaatiif gabbaan. Kanatti kan dhufneef ila. Waloomuutu nu barbaachisa. Walooma keenya irratti immoo waan dhabne gaafachuu qabnaatiif gabbaan. Wanti nuti dhabne isa jalqabaa uummanni keenya mirga lubbuun jiraachuu dhabe. Sirna akkasittiidhaatiin dugugee gosa keenyaatiif duudhaa keenya balleessuudhaatiif abbootii keenya tuffate kana abbootii tuffachuu duwwaa miti haadholee safeeffannaan barbaachisu gadameessaa dhala qaban warra hundumti keenya waliin dhaga'aa turre. Karaatti hambise kanaatii fi yoo karaatti ba'u ta'e karaatti baane yoo ofirraa fonqolchuuf ofirraa loluudhaaf humna inni gaafatu hundumaa fudhannee yoo sirna kana fuulduraan dhaabbanne sirna kanatti kan miidhame moo qotee bulaa yookaan nama magaalaa keessa jiraatu qophaa miti. Hojjetaa masaa ta'ee waan nyaateen bulle kan qabu garan qabu. Ani ofii kooti waan beeku tokko isiniin jedheen sagantaa kana jiru. Laaftoop kifla katamaa irraati hojjetu nama 3. Jara kana 3 galgalan arga. Sa'aatii 12. Boorsaa baatu birrii 28 bullee beestaaleetti fudhatanii gabbu. Hojjetoota. Maatiidhaaf fudhatanii galu. Jarsan bar takka wajjin taa'ee nan dubbadda. Meebii namoonni quba qabdan jiraachuu maltan. Hojjetaan mootummaa jechuun illee yoo natti ulfaatan nama abaluttiin jedhu iyyuu hin qabu. Garuu hojjetoonni sirna kanaadhaa danuun isaanii soora isaanii irraa boree argachuu illee hin danda'an. Kan isaa wajjiniin hajjeesaniif atan garuu badhaadhummaan isaanii guddaa. Uummanni kana wali ofirraatii dhaabuudhaatiif waloomuutu dursa. Waloomuu irratti araddaan hundumtuu akka ofii taatitti Oromoon kamuu miidhamuu isaatiif yoo gadi ba'ee hin balaaleffanne. Yoo du'uu fi gaafata ta'ellee yoo lubbuu isaa amma aarsaan gooneef manatti iyyuu duuti hin oolu. Kana gaafan jedhu wabiin qabu. Wabiin kiyya isin. Wabiin kiyya waaqa. Garuu sirni kun kan inni fidu hundumaa fuula duraadhaatiin itti deemuudhaatiif boodatti warra hin deemine keessaa immoo tokkoon hagayya 20 takka wal arga. Guyyaa itti Basumaab jedhanii Darajjii Amaarraa morma kutan sanatti guyyaa itti Oromiyaa keessaa namoonni hundumtuu wareegaman haa yaadan.
jaallan keenya shiniigaadhaa warra yaadannoo isaaniif dhaabbannu sana sababa isaan nuu du'aniitiif sababa isaan lubbuu isaanii tokkitti nuuf dhabaniitiif jecha guyyaa itti isaanii yaadannu guyyaa isaan itti lubbuu isaanii nuu laatan sana godhannee hambifan. Guyyatti isheen kun immoo guyyaa itti oromummaadhaatiif morma kokkee gatanii. Guyyattii kan Oromoo hundumaa walitti qabnee waggaa tokkoffaa isaanii waliin haa yaadannu. Waggaa 7 dhumee dhufe argaa jirra waan ta'e. Keenya kan jennu danuun isaanii akka nuti hin jiraanneef carraa jireenyaa akka isaan nu dhowwatan mirga lubbuun jiraachuu akka isaan saba kana dhowwatan eenyuyyuu yaadachuu qabu. Ulfaadhaa galatoomaa ani kara deemaadhaa miidiyichi miidiyaa uummataa waan ta'eedhaatiif jecha yaada keenya asirraatiin isinitti ibsuuf dhufne galata argadhaa waaqni bara bilisummaa nuuf haa fidu bara itti uummanni keenya tasgabbaa'ee qe'een keenya nagaadha jedhee dubbatachuu danda'u bara inni itti qotatee meesatee galfatee gombisaa isaa gumbii isaa keessaati ammaaree nyaatee galati yaa waaqa jedhu waaqni nuuf haa fidu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Thank you.